ነገረችኝ እንደምሰጣት አለለም ያው በቃ ቆያል የኛ እንደዚህ አርብ ነው ብሎኝ ነበር ምሳ ነበር hordoftoota kiyyaa akkamitti akka wara akkamitti akkam fidemmoo isinittiin himaa akkamitti akka dhufeen isiniin jedha ani walumaa gala kanan baasee qodaa 10 yaani kiiloo 300 dha jechuudha kan gwaaddanyaa koo ta'e kan koo ta'e walumaa gala qodaa 10 dha kan hin baase maani qodaan 10 immoo tani gaarii makiinaa wucaatiin qodaa 10 jedhanii galmeessan kanaafuu walumaa gala qodaa 10 jedhama inna isa kana immoo isiniif waraabaa akkamitti akkan baasee hangam akkana maka falchiisu maal akka ta'e immoo isiniif naasaa bor hangasii hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti duraan dursa garuu dhugaa rabbii galata waaqayyo waan hundumaatiif iyyuu dursa galata waaqayyoon isiniin jedha bakka jirtanitti turtii gaarii. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii kiyyaa hundumaan keessan bakka afala jirtaniin nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akka fedhaa fayyama waaqayyootti qodaa koreef hin argadhe. Kuno qodaan kiyyaa kana fakkaata kuno buuseen jira qodaan kiyyaa kan kuno akka carraatee qodaa koo beekna argadhee galaa amma kuno naqamteetti buufadheera isiniin jedha galata waaqayyo waan nan ta'e hunda isaa immoo booddeen isinii waraabaa akkamitti akkan naraabfidde akkamitti akkan itti rakkadhee fide immoo booddeen isinii waraabaa dhugaa dubbachuudhaa fi duula ka'uudus miti kunoo galata waaqayyo qodaa koo argadhee dhufee kunoo naqamteen ga'ee gibbii seensiseera silee immoo gibbii seena isinii waraabuuf immoo haalatu naaf mijannee kanaafuu maqaa waaqayyootiin dhiifaman isiniin jedha hundumaan keessan iyyuu guddaa galatooma haala kaargoo immoo isiniif hin hojjedha viidiyoo akkamitti akka kaargoo baasanii ijoollee baay'eetu akkamitti akka baafattiin aan jechaa ture